Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Viidiyoo kana jabaadhaati waliif daddabarsaa. Ergaan kun ergaa dirqama Oromoo marti biyya keessaa biyya alaa dhagahuu qabudha. Kan Oromoo jaallattu, kan hayyoota kan kee jaallattu viidiyoo kana laayik godhii, sheer godhiitii waliif daddabarsiitii hayyoota kee oolfadhu. Kanaaf guyyaan dhumaa dhiyaattee jirti ajaja hamma biltsigoonnoonni dabarsaniin hayyoonni kee mana hidhaa keessatti dhabuuf teessa jechuudha. Qeerroon biyya keessa jirtu warri asii sagalee kan kee addunyaatti iyyuudhaan hayyoota kee mana hidhaa keessaa har'a baafachuu dhabnaan hayyoota kan kee borboohichaaf qophaa'e. Waan miidiyaan daddabarsaa jiru ajaja keessaan dhufe jedhanii warri sagalee qaban Yaayaa Bashir waan inni barreesse dhaqiitti dubbisi waliif daddabarsi jabaadhuuti. Har'a hayyoonni Oromoo mana hidhaatii hin bahanu taanaan Oromoo bor taaziyaadhaaf yookiin boo'ichaaf qopheesse allaqe. Isinitti maa turre yeroo beeka akka ittiin ajjeesanu barbaadaa jiru nafxanyoonni mana hidhaa keessatti jenne. An yeroo 300 ol irra deebi'ee iyyeera. Jawaariin hayyoota Oromoo wanti jarri mana hidhaatti galchaniif akka ajjeesanu dhabaniiti karaa argannaan hin ajjeesu jedhaatiin ture. Kunoo har'a gahe. Har'a Finfinnee akka jiruun marsanii jiru jedhamaa jira. Waan ergama jarri fudhatanii dhaqanii qabatan hin beekamu. Hayyoonni mana hidhaa keessatti erga ganamaatii waadanuu taasifamaa ture waa'ee hidhamtoota mana hidhaa keessa jiranu. Takka sibiiliin achi naannoo sana jiru waraanni Eertiraadhaan marsee jira jedhamee haasa'amaa jira. Sun qulqulleeffatamee mucaan Baqqalaa Garbaadhaa dhaqeetti garuu amma inni Yaayaa Bashir odeeffannoo keessaan isa qaqqabe waan biltsiginnaan irratti hojjetaa jirtu erga baduun keenya noollee erga dubbiin kufaatii keenyaa dhugaa ta'e jara dhiifni anduunaan marginuutti jirri jedhamaa jira. Yaa Oromoo kiyya yaa qeerroo biyya keessaa bor hiriira ba'uun kan keen oolu akkuma gaafaa caaluu san hiriira baatee du'uun kan keen oolu gadi baatee sagalee kee dhageessifattee boohuun immoo hayyoota keessii deebisuu hin danda'u gaafas. Har'a utuu jarri mana hidhaa keessa jiranu utuu jarri lubbuun jiranu jarri erga kufne jarri jiraatanii nu immoo ofii keenya biyyaan baqannu. Wayyaaneen yoo dhufe hin hiika woboo yoo dhufe hin hiika waan ta'eef dhabamsiisuu qabna jedhanii walii galan wanti jarri gaafa duraayyuu karoorfatanii hacaaluu ajjeesanii jedhaniif achittis Jawaarirraa fixuuf ture gaafas milkaa'uu dinnaan hanga yoonaatti Oromoo waan tiksaa jiruuf mana hidhaa turan. Har'a garuu lola jira gaafa mana hidhaa keessatti ajjeesanii ka'an maalirra ka'uuf waraana Eertiraatiif yookiin waraana Maqalee waraana Tigraayitti ajjeese jechuuf jechuudha. Kun waan odeeffannoo qabatamaati. Hidhamtoota kan kee hayyoota kan kee qaqqabadhu yaa qeerroo biyya keessaa ansii dhaameetiin jira. An akka nama tokkootti feesbuukii irrattis eessattis sagalee nan ta'a. Atis viidiyoo kana waliif daddabarsi. Qeerroon biyya keessa jirtan wal gurmeessuudhaan sagalee teessisuudhaan fuulduree mana hidhaa sanatti bahaatii sagalee keessan dhageessifadha. Wanti akkanaa waan qoosaatti ilaalamuu miti. Warri kun warra Oromoon qabdi jedhamee dhibbaan dhibbatti Oromoon har'allee akka waan jaraan bulaa jirutti mana hidhaa keessatti jira abdatudha jechuudha. Garuu jarri nafxanyootaa wal gurmeessanii Finfinnee seenanii jiru. Achi Uddaseerraa waan ari'atamanii Shawaaroobiirraa Kombolchaarraa ari'atamaniif amma jararraa karaan banamee Finfinnee seensifamanii jiru. Faannoon akka jiruun ajaja jarri fudhatanii dhufan hin baramne jedhamaa jira. Baay'ee tokko nama sodaachisa waan ta'eef viidiyoo kun walii daddabarsuu qabdu. Waliin akka hundinuu dhagahee of qopheessu. Naannoo mana hidhaa yookiin qaallittii sanarraa fagaachuun qabdu. Qeerroon Finfinnee keessa jirtu burraayyuun dhaqaaqee hundi keessanuyyuu Finfinneerra warri jirtan mana hidhaarraa hidhamtoota keenya nuu hiika. Yeroo kanatti yoo seeraan gaafatamuu ta'e bahanii gaafa yoo biyyi nagaa ta'e yoo tasgabbiin jiraate bahanii bakkee ta'anii seera ragaa qabatamaa yoo itti dhiyeeffame hidhamuu danda'u. Garuu hanga yoona waggaa tokkoof ji'a 8 ol ragaa tokko malee hamma yoona ragaa itti argachuu hin dandeenye mana hidhaa tursiisanii amma immoo diinaaf laatuudhaaf yaa warra biltsiginnaa isinitti maan ture. Isinitti maa turre seenaa hojjedhaatii badaa yoo baduun keessanii noolellee hidhamtoota mana hidhaatti dhiiftanii diina harkatti dhiiftanii hin badina. Gadhiisaatii uummanni Oromoo kanaanillee isin galateeffachuu danda'a waan xiqqoodha kun. Har'a gaafa diinni akkamiin hayyoota kana nyaachuudhaaf karaa barbaaddattu isin itti dhiiftanii baduudhaaf qopheessitan jarri kun nyaatamnaan maal gochuuf maal keessa argattu Oromoo jaamsitanii yaa warri bicuusi biltsiginnaa keessaa qooqama qabdan yoo jiraattan an Oromoodhaaf hin jettanu Abiyyi miti kan Abiyyi dhiisa warrumti OPDO keessa yookiin biltsiginnaa keessaa qooqama sabaa qabdan dhibbaan dhibbatti wanta kana mormuu qabdu. Hidhamtoota keenyaaf uummatatti gadi baatanii akka uummanni mormee
mana hidhaa keessaa baafatu qochuu qabdu booda nyaatamnaan isinillee yoomuyyuu gubaa garaa keessan keessaa hin baane waan beektanu gabbaatii ummatatti himaa har'a guyyaan isa dhumaati achi keessa teessanii otuu beektanu nyaatamuun jira isin hin hambisu kufaatiirraa isin hin hambisu gaabbiirraa isin hin hambisu gaabbitanii quba of nyaachuun keessan immoo hin fayyadu erga jara nyaatamanii booda gabbaati ummataan waan akkanaa yaadamaa jira hayyoota mana hidhaa keessatti erga ofii kufne nyaachuudhaaf deemna nyaachuudhaaf walii galamaa jira jedhaatii ummatatti himaa lubbuu hayyoota keenyaas oolchaati oromoon isinillee warra gabbee haqa kana dubbate biltsiginnaa keessa jiraattanii warrumti aangaa'ota mootummaa ta'ee quuqama oromoo qabu ni jiraata ta'a kan akka taakkalee uumaa yoo quuqama sabaa qabda ta'e oromoodhaan gabbaati hayyoota kan kee oolfadhu jedhaati ajaja dabarsaa isinii himne adara hin ajjeesisiisinaa nafxinyaan diina oromooti Hacaaluu Hundeessaatu fixe dubbii ajjeesuudhaaf halkanii guyyaa mokonnon gurbaan Ameerikaa irratti Jawaaritti anan ajjeesa malee maaloodha jedhee massaaraa fudhatee zooraa ture sun har'a Finfinnee jira jedhamaa jira ajaja siin fudhattee dhaqxe hin beekamu ajaja itti kennamee inni Finfinneetti ergame hidhattoota baay'eetu Finfinnee seenaa jira dasee irraa baqatee warri intinii irraa baqate waan ajaa'ibaa dhagaa jirra hidhamtoonni keenya garuu wanti tokko biltsiginnaan yeroo kanatti mootummaa waan hin jirreef humna hin qabdu humna jira tiksuu hin qabdu abba barbaadetu deemee jira kana ajjeesuu danda'a biyya mootummaan jirutti lubbuun namaa waassinnaa qaba yaa ummata oromoo dammaqi yaa qeerroo biyya keessaa ka'e hidhamtoota kan kee oolfadhu ansii hime hanga humna kootii hanga danda'uun isiniif hime isinitti himne booda erga jarri du'anii daawon maali jettee gabbaatee of ajjeeftee yoo gizee dhibba duute lubbuu Jawaaris lubbuu Baqqalaas lubbuu Hamzaa Booranaas lubbuu Habdii Raggaasaas hunda koloneel Ayyaa nama tokko deebisuu hin dandeessu kalaaf mikinaata sitti mama waraana Eertiraa turkute waraana Shaabiyaatu akkana godhee ummata walitti kaasuu fi akkuma gaafaa Hacaaluu san afaan maalii dubbata maaloo dubbata jedhanii waa meeqa haasa'anii irra adababbasuudhaaf waa meeqa haasa'an kanammoo akka qallaalitti lola jira waan jaraaf irrantanii gochuu danda'u jechuudha lolattiyyuu asiif achi qabu jechuudha lola jira waan ta'eef abbaan rukute hin beekamu waraana akkanaatu maal ta'e Finfinnee qabachuudhaaf jecha 4 kiiloo rukutuudhaaf otuu jedhu akkana ta'e waa meeqa jedhaniiyyuu dubbii waliin dhawu jechuudha sababa kanaaf jabaadhuutii hidhamtoota kan kee oolfadhu qeerroon biyya keessaa Finfinnee keessa jirtu eessarraa dammaqi guyyaan har'aa guyyaa dhumaati viidiyoo kana hundi keessanuyyuu seenaadhaafis haa ta'u waliif daddabarsaa sheer godhaa laayik godhaa waliif daddabarsaa dubbiin jabaattee jirti waan ta'eef otuu laayik gootee sheer hin godhin biran darbin kanuma dhaamsi kan koo hidhamtoota keenya rabbi nuuf eegu baay'ee nama gaddisiisa nagaan tura